akkasumas eenyummaa fi amantaa garaa garaa qaban wal danda'anii keessa jiraatanidha. Garaagarummaan namni kun yoo haa jiraatu malee garaagarummaan aadaa, afaanii akkasumas amantaa madda jabinaa malee madda miidhaginaa akkasumas madda tokkummaa malee madda rakkinaa ta'ee hin beeku. So obbo Hailuu Addunyaa ibsa guutuu hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Hailuu Addunyaa kannaniin sa wal qabsiisee deebisuu barbaanne akka nama tokkotti. Mr. Obbo Hailuu Addunyaa yennaan egaa maqaan isaa obbo Hailuu Addunyaa duraan dursee gaafii qabna. Oromoo ta'uu isaatirraa shakkii qabna nuti akka nama tokkotti. Hailuun kun maqaan eenyuti duraan dursee nu deebisuu qaba jechuun isaan akkuma maqaa keenya rakkoo irraa qabanitti jechuudha. Muhammadii fi Ahmad irraa rakkoo qabanii barre nuti Hailuu miti Tazarraallee osoo baafate rakkoo irraa hin qabnu garuu it's funny you know. Obbo Shimallis dura kana maan qulqulleessine duraan dursee obbo Hailuun Addunyaa kun eenyu maqaan isaa Hailuu ay Hailuu Mr. Hailuu me mudi tikabachaa deebisina fi Mr. Hailuu Addunyaa fedhu Tazarraallee haa ta'u Tasammaallee haa ta'u Taaddasallee haa ta'u dura sila obbo Shimallis wanni sila inni godhuu qabu dura qulqulleessuu qaba osoo Muhammadoች እና አህመዶች qulqulleessuu yaada akkasii osoo dhiise bareeda jeetiin amana. Mr. Hailuu Addunyaan biiroo kominikeeshiniin itti gaafatamaa Oromoo jechuudha Oromiyaadha. Ibsa inni kanneen ibsa hedduu tuffiidhaan wal makate. Ibsa arrabaan wal makate. Ibsa ammallee xiqqoollee namooma hin qabne. Duraan dursee nam sadiitu nurra ajjeefame akka oduu harkaa qabnutti guyyaa Jum'ata dabre kana Masjid Anwaritti iddoo hawaasni muslimaa bakka salaatutti sagalee isaanii eegaa salaata dura ta'ee salaata booda ta'ee sagalee isaanii dhageessuuf jecha poolisiin naannoo sanitti argamtee kan federaalaa haa ta'u kan naannoo Oromiyaa haa ta'u kan Finfinnee haa ta'u achitti ajjechaan raawwatamee nama muslimaa sadiitu ajjeefame. Dhaggeeffadha. Namoota du'an saniif xiqqaashollee taatu wanti namoomaa jedhamu rifaatuun tokkollee irraa mul'ataa hin jiru. Uummata madaaweef, uummata ajjeefameef, maatii isaaniitiif, hawaasa muslimaa guyyaa san shoorarkeeffameef gadda nutti dhaggeeffame je'ellee nama moo sareetu du'e je'ee beekamtillee kan hineef duraan dursee ofii ajjeesanii jechuudha. Amma gaafiin jiru uummanni muslimaa gaafii gaafachuun isaanii finxaaliyyiidha isaan godha. Mee nama muslimaa tokko gaafii tana keessatti gocha finxaaliyyii fi jecha finxaaliyyummaadhaa dubbatee fi hojjetee. Finxaaliyyii jechuun maal jechuudha? Hiikaan finxaaliyyii akka Phiiphiitti namni nu qabalanii booyuun finxaaliyyii jechuudha nuti. Mootummaan Phiiphiidhaa si qabalee bar maaliif boochaa jee si jeesee bar. So finxaaliyyii taatee jechuudha booyuu keetiif. Uummanni kuni iddoo salaata isaanitti mootummaan dhufee isaan shororkeesse. Kan shororkeesse mootummaadha. Kammoo shororkummaadhaan himanni rabbaname moo uummata muslimaati. Mee namni kun asila akka nama guddatti biiroo kominikeeshinii Oromiyaa ja'amee itti gaafatamaadha. Fakkeenyaaf hoogganaadha. Hoogganaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaati. Nama akkanaa guddaadha jettee Oromoon if dura keessee yoo shororkeessaan maal jechuudha finxaaliyyi jechuun maal jechuudha jechuu yoo namni hin hubanne eenyu finxaaliyyiin namoota nama ajjeese moo namni irraa du'eetu finxaaliyyi jedhama. Just question gaafii gaafadha.
sheekotiin gaafii gaafatte finxaaliyyidha jaamti. I'm very sorry. Federaalli Itoophiyaa maali majlisni federaalaa Itoophiyaadha. Gaafii mirgaa, gaafii sirnaa, gaafii amantii, gaafii bilisaa fi ifaan gaafachuun isaa finxaaliyyi jaama. Majlisni Oromiyaadha gaafii ummata muslimaa isaan gaafachuun finxaaliyyi jaama. Eenyu finxaaliyyiin as keessatti? Eenyu? Masginni kuni ummata muslimaa irraa diigame ammallee diigamiinsa itti fufna jechaa jirtanii ofii waan feetan gootanii finxaalee jechuu maal jechuudha? Gaafiin jirtu kan amma namni masgida yoo isaan bakka malee jaaran ummata kana akka isin ilaalcha keessanitti yoo karaa pilaanii keessanii alatti ijaarame bifa tasgabbiitiin bifa mariitiin bifa kabajaatiin bifa namoomaatiin waliidhaan mareedhaan osoo waan kana diigdanii biitii takka unkwaan masgida dhiisi biyya guutuu ta mariidhaan diigamte mariidhaan deebisanii jaaruu naman dhibdu. Masgida tokkoo miti masgida 19 ol diidanii kun xiyyeeffannaa amantiitii miti yoo jettan ibsa ejjennoo takka ibsa akkasii yoo kennitan kun yoo kun xiyyeeffannaa hin taane kamtu xiyyeeffannaa ta'uu si gaafadha. Obbo Haayiluu Addunyaa masgida tokkoo miti keessin diidan masgida 19 ol diidan masgida 19 ol isin diidan deebitanii kun amantirratti xiyyeeffannaa hin ja'amu jechuun kee amantii birarratti hin xiyyeeffanne amantii islaamaa qofarratti hin xiyyeeffanne nuti amantii hundaa waluma qixa gartee wal qixxummaadhaan tajaajiluu jechuun ni taatire hin taatu. Deebitee ammallee galata nurra barbaadde beekamtiin islaamaaf nutiitu kannee jettanii duraanuu eenyummaa keenya sarbitanii waan feetan nu gootanii deebitanii nutiitu beekamtii isinii kannee jechuun yaa akhi kunilleen qabsoo nuti finnee isin harka keenyeen malee isin nu kannitanii mitimti. Silaanuu galatoonfachuu qabdan bakka kana isin gahuudhaaf aangoo tanarra bahuudhaaf dhiiga ummata muslimootaa lafee ummata muslimootaa lubbuu nama muslimootaa islaamoota Oromoo meeqaan itti dhabne lubbuu meeqaatu bakka tanatti itti wareegame. Isin eenyu nuti eenyu? Isin abbootii biyyaati nuti biyya saniif keessummaa. Isin abbaa biyyaaf gootanii yoo ummata muslimaa Oromoo alagaa gootan eenyu isin? Eenyu nuti eenyu? Muslimni biyya sanii eenyu isin eenyu? Who are you and who are we? Gaafidha. Isin eenyu nuti eenyu? Isin abbootii qabeenyaa biyya sanii abbootii lafaa fi lafee biyya sanii abbootii qabsoo kan qabsoo qabsiises inisi kan wareegames isini kan abbaa biyyaatis isini so qoodni Oromoo muslimaa as keessaa qabu maalire? Hay maal nuu kannitan qabsooyinee fidanne obbaleesoo qabsoo lubbuu itti wareegne ilmaan itti dhabne hayyoota itti dhabne beekamtiin ati nuu kannite tame obbaleesoo wareegama dhiigaan bar beekamtii islaamummaadhaaf biyya sanatti galmeessine bar lafaa fi lafee itti dhabne jeena itti dhabne inuma afaan guuttattee inuma ati eenyu? Who are you? jechuun eenyu ati? Beekamtii muslimaaf kan kennitu ati eenyu taateeti? Eenyu taateeti? Galatooma beekamtii nuu kannuu keessaniif osoo jette natti tola ture akka phiphitti eenyu isin beeka? Eenyutu isin fudhate? Eenyutu isin filate? Eenyutu achi isin kaayate? Akka mootummaa phiphitti eenyutu isin filate? Eenyutu isin kaayate duraan dursee? First of all duraan dursee maqaa mootummaa jaamusan haqan godhattan. Let me tell you this. So nuti maxxeenu gootanii isin abbaa lafaa abbaa lafeef godhuun
kuni gonkumaa hin fudhannu hin qeeballu sirriidhaa miti kun jecha sirraa eegamu miti. Oromoo muslimaa lafa san keessatti mirga walqixxummaa mirga amantii hunda keessatti walqixxummaadha ol aantummaa yoo qabaatte malee gad aantummaa hin qabdu. Miliyoona meeqa biyya san keessatti jiraataan biyya sanii miliyoonni irra guddaan bar lakkoofsi irra guddaan uummata muslimaati bar. Humnaan mootummaa nu caccabsee amma dura nu saamaa nu sarbaa ture mootummaa sanirra abba atilleen bar bakkee buustanii bar mootummoota nu dura isin dura nu sarbaa tureef bakkee buustan san sani kaan immoo as deebitanii finxaalii eenyu finxaaliyyiin gaafii mirgaati gaafii bilisummaati gaafii sirnaa gaafate uummanni isinin ajjeesne mee muslima boombii Itoophiyaa keessatti dhoose tokko naa himime masaraa mootummaa nama dhufee waatti dhuhaasime muslima tokko nagarsiisime nama qawwee qabatee isinitti gabbee muslima tokko nagarsiisime qalamaa fi daftaraan telefoonaa fi sagaleedhaan gabbaaniiti Allahu akbar jaanii sagalee isaanii dhageessan maal godhan hokkara uumtan jettanii ofii ummata shororkiistanii ofii ummata tumtanii ofii ummata ajjeestanii olala nurratti oofan jettaniin ofii olala ooftanii jechuudha. Hawaasan olala kanan dhageenyaa jettan jechuudha. Olalaan deebistan haya isin hin jannaare yoo nuti olala oofne isinoo olalaan deebistanii no namni muslimaa olala isin irratti oofen jiru ofiif olala islaama irratti oofu jirtan kuni duguggaa amantii ummata muslima irratti isin gaggeessaa jirtani abadan wallah dhage obbo Haayiluu addunyaa dhage wallahi thumma wallah maqaa rabbi si kakadha mootummaan sirra jajjabaadha mootummaan nuclear boombii qabu mootummaan waraana biliyoonaan qabu horii triliyoonataan qabu osoo addunyaan tun guutuun addunyaa mootummoonni addunyaa osoo walii galanii wallahi islaama dhabamsiisuu hin danda'an. Ana aqsamu billah baalama rabbiiti osuma isin boochan osuma isin garaa gubattan osuma isin nujjeestan hogguu isin tokko ajjeestan kumaantamtu nu dhalata duba lakkuma isin rooristaniin lakkuma isin nu jibbitaniin jabeenya keenya dabalama duba kuni beeke icciti jirtuun siimaa beeke islaamni gizee irraa callifame ummanni muslimaa gizee irraa callifame of dagataa beeke muslimni gizeenii fi roorrifame gizeenii fi itti hammaatti islaamummaan isaa jabaatti beeke icciti jirtuun siimaa beeketan icciti jirtuun siimaa islaama yoo dhabamsiisuu barbaaddan irraa callisutu irra isin wayya sanillee dhabamsiisuu hin dandeessan yoo laaffisuu barbaaddan malee garuu islaama ifitti tuquun islaama ifitti kakaasuun islaama ifitti shororkeessuun wallahi jabina islaamummaati du'a islaamummaan hojjechuu jirti wanni beenuun gaafa isin gartee nyaara nutti gurtan gaafa isin gabbaatan ibsa ejjennoo kana baasuu eegaltan alhamdulillah thumma alhamdulillah kanaa ol ganaa dachii bal'ifannee masgidaa miti guutuu Itoophiyaa keessatti masgida bal'ifanna ganaa masaraan mootummaa Itoophiyaadhaan masgida jijjiirama boo insha Allahu tabaaraka wa ta'ala funyaan qorqorittis ta'e jaalalaanis ta'e dirqittiinis ta'e bi'idhnillahi tabaaraka wa ta'ala masaraan mootummaa Itoophiyaa ganaa masgida jijjiiramaan sin jee masgida bi'idhnillahi tabaaraka wa ta'ala fagoodha sittiin fakkaatin alaysa suhbu biqariib masgida jiisite malee qur'aana ciccirte malee qur'aanni onnee keessa nu jira islaamummaan onnee keessa nu jirti masginni nuti dachiin hundinuu nuti dirree salaataati kan hubadhu hin gowwoomin wallahi hin gowwoomin dirreen hundinuu nuti dirree salaataati kan hubadhu kanaaf isiniif irraa wayyaawa gaafa isin islaamummaa tuttuquu eegaltan wallahi ifitti
ifitti jarjartan akka malee osoo islaamni guutuun isinirraa callise rabbiin isinirraa callisetti hin fakkaatin duuba guyyaa tokko osoo walii gallee soomannee isinit kadhanne wallahi bakka buutee teessaniitu dhabamu ta'a qawween fudhan nuclear bombiin fudhan laakiin arraba rabbii nu kenneen yaa Allah اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين الذين يقتلون أولياءك اللهم قتلهم تقتيلا عذبهم تعذيبا اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداءك وأعداء المسلمين اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حكم خينيان أنقر رئيسين باسني وقونوا تأكنتي برانتن هدونا ما قدسيسا كناولين دبادو سيف قها ولد ديبنا السلام عليكم